بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن نجيفتوتك إنك خيري دا. الحمد لله رب العالمين. بقى نجا انجراتني بقى ربي نجاها ولينو ديب سجنة إن شاء الله تعالى. أكما بيكمو برومسي كينا كوضوء اتنوفو فيتشو. وضوءني نبي كينا أكمي وان جدو كتا توقفا كيستي هغا توقو براني جريتشو هغا توقو براني جرى كنافر اللي إن شاء الله تعالى وان أغرتي وضوء الرادو غنغرا غبابسي واتقو تك إن شاء الله تعالى براني يتشا براكتسان وجيد أنجتشو دوبا. واني أكنا قونيف صحابة النبي كينا رضوان الله عليهم أكست هجي والقرسيسا عثمان بن عفان أكست أغرتني كمشان نافدا جري ودو نبي كينا أكسي ودأتي أمة قرسيسا صحابا أكست أغرتني ودأتني ودو نبي كينا أكسي والقرسيسا نلينا مسانيه الأتوان تاني بجتشا أكسا ودأتني تنين أغرتي اتي والبرسيساني وللراد آلمان وفسانتي نليها قرب نولافسين ودأني والقرسيسون نرتي برباچي سادة جري يادي وان كان اللفاكئ إن شاء الله أنا في سنين اللي ورا رافع يدمي ويا بري أقرتني دلقاني ساني تولتك إيه بلا مارجبتو ربي إنه هقول جتشا مي أمان كنا نيجال إن شاء الله تعالى ودعاء إيجال ليتشو دوبا ودعاء يرو إيجالو هجوك إن أقرتني أكنتي وررتشون برباچي سادا أقرتني نما الركب نما جلان جيني بجتش مشان كنو كنا مشان كنا جتشو. Kanaafuu wuduu'ni nabii keenyaa akkuma dubbanne hedduu dubbanne har'a aktaa isaati irraa dubbachuu fedha agartee dogongora agartee namni wuduu'a keessatti dalagurraa jechuu waan tokko tokko. Tayyib. Yoo lafaa ka'eetumaan namni agartanii osoo harka isaa hin dhiqatiin ganama subiifaa lafaa ka'eetiin hin jedhe hirribarraa akkuma ka'een harka asitti naquun kaxaa jenne dogongora nabiin keenyaa ittiin naqinaa jedhe harka keessan bakka bulte hin beeytanii. Harki namaa dhugaadhaa bakka isiin bultu hin beekan. Yeroo garii amma irra hedduu nama rafu kana yoo ati ilaalte harka isaa bakki inni kaatee rafu mee namuutiin xallaalaala wayitii hirribaa damma itu harki kee eessa jiraa mee uflaali ammallee nama si cinaan rafu tokko mee laali guyyama amma yeroo ramadaana namni masjiida guutee ofirraa gizee istiraaha godhu rafu kun harki isaa irra hedduu luka lamaan jidduu kaayata namni harka gizee rafu. Gaalibni nama akkasi gaalibni namaa yoo ati ilaaltee jiraatte. Kanaaf nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam harka keessan fuutanii agartee achitti naqinaa jedhe harki bakka bulte hin beekan duuba waan hamaa laaqaa buluu dandeetti. Kanaaf jecha agartee harka akkasitti fuudhanii jookii keessan kaayan harka waan keessaa dhiqatan san keessaa akka lafaa ka'anii fuudhanii hin kaayanii akkatti duuba harka ofii akkatti bishaan itti buusanii jechaadha. Shanacha kana akkatti dhiqatuu barbaachisaa akkuma dheengaddallee waliif himnee garsiifnetti jechaa duuba harka isaa dhiqatuu barbaachisaa. Tayyib akkana dhiqata jechuun shanacha jedhaniin kana laal asumaa gadi kaffii jedhanii shanacha kana agartee kaasumaa gadi akkasitti dhiqatu kana barbaachisa jechuun. Namni tokko yeroo agartee amma harka dhiqanne irraa baane haa jennu namni tokko gizee agartee wadda'atu amma kaafaanii ol fudhatee funyaanitti ol naqata. Yoo bifa kanaan fuudhee funyaanitti ka ol naqatu taate madmadaa fi madmadaa jedhanii kafaanii naqatanii afaan lulluuqatanii tufan kanaa fi funyaanii ol fudhatan kana istinshaaqa jedhaniini. Kana yoo akkanatti fudhate uduun isaa sahiyya moo sahiyyaa miti. Kutaa tokkoffaa keessatti barannee namni kutaa tokkoffaa keessatti qaceelatti na hordofe kuni kaxaa moo sahiha jecha addaan baafatuu danda'amu isin garsiisa. Yoo akkana godhe namni tokko dhufeetumaan yoo godhe namni kuni akka silaa barbaadamu sanitti afaan isaa agartee keessa bishaan naqan san naqe funyaan isaa keessa illee akka barbaadamu san hin naqe jennaan moo naqe jennaan silaa wal bira jiraanne baay'ee gaariidha nama maraan gaafiin tun akka deebisaa argattuuf. Akki namtichi kun godhe akkami akkanuma bishaan naqate jedhe duuba ofirraa akkana godhe gaafa kana wuduu'ni isaa sahihaa miti guutuu miti fayyaan taane. Maaliif jennaan bishaan afaanii ol naqateetumaan gad tufe funyaan illee caafimaan tuqe malee keessa ol hin seensifne.
nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam funyaan keessa ol naqaa jedhe aga agartee hongan gahaa jedhe funyaan keessa ol naquu kana yoo soomana qabaattan malee yoo soomana qabaatte malee funyaan keessa ol dabarsii jedhe funyaan keessa yoo ol dabre yoo soomana qabaatan asiin agartee gara keessatti qaawwa jira achiin kokkee gad dabree garatti gannama dabra kanaaf nabiin akkana jedha alayhi salaatu wassalaam ol naqaa jedhe aga hongatitti yoo soomana qabaatan immoo hongan hin gahan dakanumatti qiyaasuma kanniinitti dhaaban jechaadha maaliif jennaan bishaan si harkaa dabruun mala bishaan gisee asii ol naqan qaawwa jira achi keessan afaanitti gad dabarsu kanaafuu nabiin akka jedhe hongan gahaa jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam hadiis sayyaa keessatti namtichi duuba yoo caafima kanaan tuqe afaanitti illee ol naqatee akkasumatti agartee gad tufe gaafa kana madmadaa jechuun bishaan afaan keessa naannessuudha jedhan afaan keessa naannessuun akkami akkana afaan oromooti lulluuqqachuu jedhanii lulluuqqatuu sani afaan keessa agartee naannessuu bishaan akkanuma callisee ka bishaan afaanitti naqatii yoo akkanuma callisee tumaan ka afaan keessa naannessin jedhe gaafa kana agartee ka wuduun isaa namni kun akka barbaadamu san hin dalayne jechuu akka isarraa barbaadamu san hin dalayne jechuu duuba tayyib akka isarraa barbaadamu san hin dalayne jechuu gaafa san afwan ikwaani duuba maaltu isarraa eeggamaa wanni isarraa eeggamu wanni isarraa barbaadamu nama kana guutee waddachuutu isarraa barbaadama akki amma goone kuni karaa sahihati moo khata moo dogongora moo sahiha yoo ka jedhamu taate kuni dogongora jechuu dogongora wuduun isaa fayyaa hin taane jechuu namtichi kun akkam godhe akkanuma godhe afaanumatti ol naqateetuma funyaan caafin uf tuqe malee afaan hin lulluuqanne afaan keessa bishaan akkanatti hin garagalchine akkasuma ammallee funyaan keessa illee ol hin naqne nabiin keenya agartee funyaan keessa hongan gahii jedhe yoo soomana qabaatte malee shayxaan achi keessa bulaa jedhe shayxaana kana achi baasuu barbaachisa duuba illaa akkanan nu hime kalammataatti dabarra duuba fuula dhiqata ka dogongoraa jechuu wan dogongoraa dubbatu jirraarra wan dogongoraa dubbatu jirra kunoo kana duuba akkana godhen namtichi fuula isaa godhe akkanatti duuba waddaadhe jedheetumaan ofirraa ka'ee deeme akkanumatti waddaadhe jedhee fuula isaa akkanumatti asif naqe bishaan akkana godhe ijoolleen fa'aa akkas waddaatti taraa hedduu yoo laaltan ijoolleen xixiqqashoo wayitii waddaattu akkana gooti bishaan akkanuma fuute goggootee akkana gooti duuba yoo akkasii waddaate namtichi wuduun isaa sahiha jennaani guutamee jira fayyaa ta'ee fi jira jennaani hin jennuun gaafa kana maaliif jennaan honga bakka agartee fuulaa dubbannee jirra kutaa tokko keessatti yoona hordoftanii jiraattan kutaa tokko keessatti yoona hordoftanii jiraattan dubbannee jirra fuulli eessarraa haga eessatti jenne fuulli asirraa haga asiitii jenne haga achiiti gamanaan hoo haga asiiti gamanaan hoo haga asiiti duuba namtichi kun walakkama kana akkana godhe walakkama kana bishaan itti naqee akkana dhiqe gaafa kana wuduun isaa sahiha jedhama wuduun isaa gaafa kana sahiha jedhama guuttamee wadda'atame jedhama hin guunne jechuu kanaafuu wuduun isaa fayyaa hin ta'u akka agartee namarraa barbaadamu sanitti wadda'atuu barbaachisaa jenna duuba wadda'atuun akka agartee hadiis nabii keenyaa itti dhufe akka agartee irraa naqlii godhanii warri agartee sahabaadhaa irraa fuudhan sanitti akkuma salaata keessatti illee nabiin keenya salluu kamaa ra'aytumuuni usalli jedhe akka anaa kana salaatu ka argitanitti salaata wuduun illee akkasuma akkuma nabii keenya akkaataa itti arganiisan malee wanni haarawaa nuti agartee kophaa baafnu hin jiru jechuu wanni haarawaa kophaa baafnu hin jiru jechuu duuba hayyee yoo harkaa irratti hoo aktaani gizee hedduu namni argamsiisu harka irratti harka gizee wadda'atu akkanatti agartee bishaan isaa harka fudhate namni gariin agartee akkanuma godhee kanallee akkanuma godhee boombarraa buufata akkanuma godhee achi booda bishaan tuqatee mataa isaa kuyyifatee kuta akkana gizee godhu kana kallattii jihaa kanaa kana malee bishaan asin tuyin kanarra hin dhufne jechuu harka wal gahuun shartii dirqama agartee kana mara wal gahuun jechuu kanallee wal gahuun shartii duuba lammata kan dagadhee irraan utaale madmadaa keessatti madmadaa jechuun ka agartee bishaan afaanitti naqatan
ka funyaanitti ol naqatan. Gizee garii namni agartee boombaa kana agartee boombaan akkanatti gadi buusa ama bakka wudu'aa mara agartee ka masiida mara boomba jira. Gariin agartee nama akkam godha harka lamaan jala qabata. Harka lamaan jala qabata gizee bishaan akkanatti bu'u kan harka lamaan jala qabee harka lamaaniin maal godha boomban akkanatti buusee fi mitiire kanaan agartee akkana fudhata. Akkana godha. Harka lamaan ol fudhatanii afaan kaayatanii harka lamaan ol fudhatanii funyaan kaayatanii bishaan tokkoffaa keessatti agartee kutaa tokkoffaa keessatti waa'ee wudu'aa yeroo barannu karaa sahihaa isinii dubbadhee jira. Karaa aktaa irra deemu jira. Amma bishaan ka agartee fuudhanii afaanitti naqataniin min kaffi waahid shanacha tokkocha kama mirgaa kanaan akkanatti fuutee akkana afaanin naqattee akkana naqatta malee lamaaniin bakka tokko akkanatti funyaaniif afaanitti bishaan hin naqattu. Sun dogongora. Sun dogongora nabii keenyarraan argamne bid'aa kophaati baafte jechuudha. Kanaaf amma gizee garii nama akkana godhu agarta jechuudha. Kanaafuu nama sana eebbisuu barbaadu osoo hin ta'in bifti kun agartee bifa wudu'aa nabii keenyaa saniin wal qunnamaa jira yoo jettee kalaaltu taate waliin qunnamne. Waan nabiin hin dalagee yoo dalagde maal jedhama bid'aa jedhama. Kanaafuu agartee karaan wudu'aa akkaataan wudu'aa tartiibni wudu'aa karaan nabiin keenya irratti dalagee sahaaban irraa naqlii godhanii wal garsiisanii taabi'iyyoota garsiisanii wal jalaa dhaalamaa dhufe karaa san irratti deemuu qaba. Karaa san irratti deemamuu qabaa jechuun yaa obboleewwan akiraadha. Karaa san irratti deemuu qabna. Ganaa kalukaatitti dhufna. Ganaa agartee kaalsii gubbaan akka itti quyyisan agartee ka ruksaa rabbiin nu godhe kophee gubbaan akka itti quyyisan ruksaa rabbiin nu godhe guyyaa hagamii fayyamamaa eenyu fayyamamaa kana mara agartee gana irraa dubbachuu deemna. Tartiibni wudu'a keenna agartanii itti fufaa insha Allahu ta'ala. Amma yoo rabbiin alamaa fedhe salaan illee nu biraa gahe amma asumatti dhaabna. Wajazakumullahu khairan barakallahu fiikum isiniin jenna. Khayri irratti rabbi waliin nu haa deebisu insha Allah.